otuun arguu qubeelaa hidheef. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaatu Yuunifoor. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addunyaalessaa keessaa tokko kan nama barsiisuuf bashannansiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa kallachumaan gara seenaa addunyaa nama barsiisu kanaatti isiniin dabarsaa. Baay'ee bareedduu ijatti guutuu amala qabeettii garaa laafeettii ija nama hunda keessaatti hawwiidhaan kan ilaalamtu intala bareedduu tokkotu ture. Mucayyoon kun mooraa yuunivarsiitii biratti haatii fi abbaan ishee waggoota dheeraadhaaf dhala dhabanii dhumarratti rabbiif wareega hedduu erga galchanii booda mucayyoo kana ni argatu. Maarree dhala wareegaan argamte waan taateef qananiitu jechi jedhu isan ibsu. Haa ta'utii garuu baay'ee hubattu yoo qananiite maatii isheetti yoo gaddite hiyyeessa maaliif hin gargaartan guyyaa ayyaanaa ollaa keenya maaliif hin waamtan jetteeti malee akka ijoollee qananii biraa kana naaf bitaa kun naaf hin taane jettee mucayyoo boossu miti. Haalli guddinni ishee baay'ee kan namatti toludha. Hiriyoota daree isheerraa hanga barsiisota mana barumsaa isheetti beekamtuu fi baay'ee jaallatamtuudha. Sanarratti mucayyoon kun collee wayiiti. Ijoollummaa isheetii kaastee dandeettii namatti siiqanii haasa'uu guddaa waan qabduuf namni isheen hin beekne magaala dhalatti keessaa jira jedhamee dubbachuun waanuma hin fakkaanne. Haala kanaan barnoota ishee kutaa 12 qabxii gaariidhaan erga xumurtee booda yuunivarsiitii ni seenti. Yuunivarsiitii seenuu ishee maatii irraa adda ba'uuf isa jalqabaati. Barnoota fayyaa argachuun yuunivarsiitii barnootaaf seentus haa ta'utii garuu maddiitti wanta gara biraatu ishee mudate. Barataa waggaa 5ffaa akkuma ishee fayyaa barate tokkorraa jaalalli ishee qabe. Innis jaallateenii gaaffii jaalalaa dhiyeesseefi jalqabuma ija ishee keessa waan seeneef tole jettee jaalala isaaf eeyyamamtuu taatee barnoota gidduutti jaalala jalqabde. Inni eebbifamuuf waggaa tokko wayitu isaafaa. Isheen garuu reefuma jalqabdi. Umrii kanatti jaalala jalqabuun ishee barnoota ishee irratti illee dhiibbaa guddaa uume. Umrii dargaggummaa barnootarra yeroo ta'an umrii kamitti jaalala yoo jalqaban gaariidha jedhamee otoo gaafatame nama hubatee bira gaheef barnoota erga xumuranii kan jedhu gorsa gaariidha. Sanaan ala garuu jaalallis yeroo fi bakka waan barbaaduuf kaayyoo keenya karaatti hambisuu ni danda'a. Jaalala jalqabuu fi jalqabuu dhiisuun qormaata guddaa ta'us barii yookiin ijoollummaadhaan jalqabuun garuu mandara keessatti akka hafnu taasisa malee dabarree kaayyoo keenyaaf akka jiraannuuf humna nuuf hin kennu. Haa ta'utii garuu barnootattis seenaa jaalalaa isaaniittis wal maddii fudhatanii galma kan ga'an kan milkaa'an tokko lama miti. Mucayyoon kun gurbaa kanarraatii jaalalaan qabamte. Innis yeroo kennee fi bakka isheen feete geessuun jaalala gaarii yeroon isaa hin geenye waliin dhandhamachuu eegalanii. Kanaan otoo jiraniiti waggaa tokkoof walakkaa yeroo waliin dabarsan guyyaan eebbaa dargaggoo kanaa yookiin immoo jaalallee ishee ni gaha. Isheenis maatii isheellee eeyyamsiisuun barattoota hiriyoota ishee boqonnaadhaaf gara manaatti galan biraa haftee jaalallee ishee eebbisiisuuf otoo hin beekiin sarpiraayiz gochuuf eegaa otoo jirtu guyyaan eebbaa gahee. Hiriyoota jaalallee isheefillee bilbiltee baga geessan erga jettee booda as jiraachuu ishee jaalallee isheetti hiriyoonni isaa akka himne akeekkachiisuun sarpiraayiz gochuu waan barbaadduuf bakka inni maatii isaa waliin qophii kana gaggeeffatu ni gaafatti. Isaanis eebba dabalatee sagantaan addaa isa bira waan jiruuf
maatii isaanii qabatanii bakka tokkotti jaalallee ishee biraa kabajachaa jiru. Yeroon sagantaa yeroo ga'us mucayyoon bareedduu garraamii jaalattuu jaalatamtuun kun warqee mormaa maallaqa maatiin ishee walitti erganii fi waggaa tokko walitti kuufattee bittee fi gara qophii sanaatti seente. Haa ta'uutii garuu waan ajaa'ibaadha. Waan argite amanuu hin dandeenye. Battala isheen mana seentu jaalalleen ishee dubartii gara biraa biyyaa kan dhufte jaalallee isaa ijoollummaatiif qubeelaa hidhaa jira. Lamaanuu wal arganii naanii habaaboo fi kennaa of harkatti qabatte lafatti darbattee mana sanaa baatee deemti. Jaalalleen ishee sagantaa qixa lamaan waan jiruuf sanarratti guyyaa eebbasaa waan ta'eef maatii isaa fi namoota achi jiran dhiisee deemuun itti ulfaate. Garaama otoo isa nyaatu qophiin suni gaggeeffame. Hiriyoonni isaa yeroo isheen fiigdee baatu ishee arganis isaaniifis qophii eebbaa waan tureef fiiganii waliin hin baane. Mucayyoon qofaa ishee deemte. Barattuu fayyaa baratte mitiiree mana qorichaa yookiin immoo faarmaasii deemuun qoricha bitattee gara doormii ishee deemuun doozii hedduu takkaatti lubbuu ishee balleessuu danda'u aariidhaan fudhattee gara siree isheetti dabarte. Doormii ishee keessa barattoonni hin jiranii. Hunduu warri waliin baratan boqonnaadhaaf gara biyyaatti galaniiru. Qorichi sunis hojjetee lubbuu ishee balleessuuf daqiiqaa 40 olitti hin fudhanne. Haa ta'uutii garuu duutee reeffa ishee bira kan dhaqqabame guyyaa 2 booda. Sanuu barbaadanii argamte otoo hin taane qulqulleessitoonni gamoo doormii isaanii qulqulleessaa otoo jiranii fooliin addaa itti dhaga'amnaan doormii sakatta'uu eegalanii waan kana argu. Battalumas hooggantoonni mooraa yuunivarsiitii gara maatii intalaatti bilbiluun mucaan isaanii akka duute yeroo itti himan haati intala tokkittii kana qabdu gaggabdee yeroo sumatti addunyaa kanarraa dabarti. Abbaan guyyaa tokkotti intalli isaa boqochuuf haati manaasaa du'uu ni dhaga'a. Kama awwaalee ishee kamaa dhiisu. Jaalalleen ishee sababa isaatti lubbuu ishee dabarsite kuni balleessaa isaa otoo beekuu reeffa mucayyoo kanaa fidee maatii bira galchee. Abbaan haadha manaasaa fi intala isaa wal maddiitti erga awwaallatee booda sammuun isaas nagaa ta'uu dadhabe. Tokkittii intalaa wareegaan dhalatti haadha manaasaa waliin qabu. Haadha manaasaa walakkaa umrii isaatiin ol waliin kan jiraate al takkaatti dhabe. Baay'ee nama dhukkubaa. Seenaan kun namarratti raawwatee miti dhaga'uunuu gurraaf baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uutii garuu ni ta'e. Al takkaatti jireenya nama sadiitu ta'ii namni tokko dogongoreen uumame. Gurbaan kun otoo jaalallee gara biraa duubaan qabaachuu baatee kun hundoo hin uumamu. Lammaffaa irratti immoo wanta jireenya keenya keessatti kufaatii nutti dhageessisu nurratti uumamee jennaan tasgabbaa'uu yookiin immoo hiriyoota ofii bira deemuu yookiin immoo naannooma sanatti aarii ofii bifa arrabsoonis qaanessuunis haalli itti mul'ateen agarsiifachuu malee sababa nam tokko jireenya keenya keessaa deeme jedhamuun lubbuu ofiirratti tarkaanfii fudhachuun waan sirrii miti. Jaalalli kanuma jirudha. Miira ofii to'achuunis jalqabuma yeroo jaalala keessa seenan otoo namni kun na biraa dhibee jedhanii of gaafatanii lubbuu koon balleessa jedhanii murteessoo otoo hin taane Waaqayyo gara biraa naaf kenna kan inni ana biraa deeme yookiin immoo na waliin ta'e sababni waan jiruuf jedhamee sammuu ofii qopheessuutu barbaachisaadha. Dubartiin yookiin immoo dhiironni tokko tokko kutaa 9 kutaa 10 yookiin immoo yuunivarsiitii marga seenanii booda otoo inni yookiin immoo isheen si dhiistee yookiin immoo si dhiisee maal taataa jedhamanii yeroo gaafatan lubbuu koon balleessa isa malee ishee malee jiraachuu hin danda'u jedhanii dubbatatu. Haa ta'uutii garuu jechamni kun gonkumaa dogongoraa. Nuti namaa gaafa beelofni yookiin immoo nutti hir'ate amala bineensaa qabna. Bineensummaan keenya kun maal irratti dogongora akka raawwatu bakka kamitti akka calaqqisu gonkumaa beekuu hin dandeenyu. Bineensa kan nu godhe yookiin maallaqa barbaannee ta'a yookiin immoo soba dubbachuu waan arraanuuf
araada waan nu qabeef ta'a. Yookiin immoo akkanuma nama miidhuun imimmaan namaatti gammaduun gammachuu kan nuuf kennu ta'uu ni danda'a. Kanaaf namummaan keenyi kallattii garaagaraa waan jiruuf keessumaa yeroo aarru keessumaa immoo jireenya keenya keessatti kufaatiin yeroo nutti dhaga'amu keessumaa immoo jaalalleen keenya yeroo nu ganu keessumaa immoo ija keenyaan wanta gurri keenya irraa dhagahee dandamachuu hin dandeenye yoo arginu tasgabbaa'uun gara ofiitti deebi'uun haftee jireenya keenyaa gara fuulduraa jiruuf yaaduun baay'ee murteessaa barbaachisaadha. Kana ta'uu yoo baate garuu akka dubartii kanaa lubbuu keenya balleessinee boriif kan karoorfamne irraa hafuu hin dandeenya. Murtee hamaa ofirratti murteessuun of qofa otoo hin taane namoota nu waliin jiraatan haadha, abbaa, hiriyoota keenya guddaa miidha. Kallacha kamiinuu of eeggachuun rakkoon balaan salphinni yeroo nu mudatu duubatti deebisanii eessaan dhufe kaleessi koo akkam ture gara fuulduraattoo maaliin qaba dhuguma jireenya koo keessaa waan ba'eef kaleessi koo ni miidhama. Egereen koo harka Rabbiirra kan jiru carraa kanaan kan cufamudha jennee gadi fageessinee yaaduun murteessaa barbaachisaadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoo jaallattan laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun na waliin tura. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.